Ho'aa fi bowwoo mata bowwoo tahee sababa qabbanaa sababa foolii adda addaa walumaa galatti bifa qufaatiin kan qaama keenya ho'isee nu dhukkubu yeroo gabaabaa keessatti wal'aansa yoo hin godhatinii taayifoodii fi taayifasitii jijjiiramee namoota keenya baay'ee kan rakkisu san qofa osoo hin tahin osoo mana yaalaan dhaqin guyyaa 2-3 keessatti guutuutti fayyuu inshaallahu ta'ala. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Achama harka fuunee Oromoo koo guutuu dirra jirtu siniin jedhamantiif kutaan osoo waliin qoode kanarra qabadhee dhufe viidiyoolee yeroo hedduu gaafii namoonni hedduu gaafatanidha. Gaaffii keessaniif turuuf na of golchaa isiniin jedha. Namoonni yeroo hedduu mataan kan dhukkubu akkasumas sababa qabbanaa ta'uu danda'a, waa itti ajaa'uu danda'anii walumaa galatti karaalee barbaadeenuu haa ta'u bifa qufaatiin kan itti dhufu. Qufaan kun wal caala daa'ima xiqqaa guddaa osoo hin jedhin tokkoffaa irratti qufaan kun kan nama haxxifachiisuu fi yeroo hedduu akkasuma wanni funyaan keenya waan adda addaa baasuudha. San qofa osoo hin tahin qaamni keenya baay'ee dadhabuu fi akkasuma immoo dhibeelee hedduuf kan simatu yookiin ammoo qaamni keenya of dadhabee dhibeeleen akka nutti dhufu kan ofirraa hin ittisneedha. Wantoota dhugan mana keenya keessatti maallaqa tokko osoo hin baasin kan dhulatan kan dhuganii fi akkasuma immoo waan namni hundi mana keessatti jireenya keessaniif itti fayyadamtanii ofirraa balleessuu dandeenya. Namoota tokko kan itti ulfaatuu fi lafaa ol ka'uu kan dadhabu, mataa kan bowwaafachiisuu fi saffisaan kan mana yaalaa dhaqanii garuu ammoo osoo mana yaalaa dhaqxanii maallaqa keessanii qisaasesin kiniinelee adda addaa osoo fudhatiin mana keenyatti wal'aanamnee ofirraa balleessuu ni dandeenya. Garuu osoo hin beekin ofirra tursiisnee uffannu wal'aaniin akkasuma ogeessa fayyaa bira osoo hin deemin kan ofirra tursiisnu tahe dhibee biraatiif illee nu saaxilu akkasuma immoo yoo keessa qabbanti nu dhahuu somba keenya rakkoon adda addaa irra gahuu fi akkasuma namoonni asmii qabanillee itti hammaachuun ni danda'a. Kanaaf hanga xumuraatitti hundi keessanuyyuu subscribe gochuun na wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Akkaataan fayyadama isaa tokkoffaa irratti yeroo qufaan nu qabee qaama nu ho'isee akkasuma mootuyyuu nu qaxaxxeessu uffata furdaa uffachuun akkasuma yeroo haxxifannu sooftii yoo hin qabaanne ciqilee keenya irratti haxxifachuu fi san qofa osoo hin tahin saffisaan oowwa keenya toofachuuf jecha mana yaalaa deemuu osoo hin tahin mana keenya keessatti akkaataan oowwa itti toohannu jalqabaaf ammootuyyuu wanni nu godhuu qabnu harka kennannee kufuu osoo hin tahin daddafnee uffata furdaan uf marree osoo nullee ho'isee nu dadhabsiisee uffata furdaa uffanne booddee sanii ammootuyyuu wantoota bishaan fooxaa waan akka fooxaa haa ta'uu waan adda addaatiin qaama keenya akkamitti akka qabbaneeffannu kallacharra kaa'achuun bobaa jala kaa'achuun itti aansun ammoo soogiddaa fi cuunfaa loomii akkasuma ammootuyyuu walitti mahinee akka kokkee keenya kana namoonni kokkee qufaan karaalee hedduun dhufa kokkee keenya kana keessa lollo'achuu kana jechuun afaan qofa osoo hin tahin ol jennee afaan keenya kana jennee jechuudha. Bifa amma suuricha argitan kana kokkee keenya keessa akka baakteeriyaa yookiin ammoo jarmiileen sun baay'atanii wal horuu hin dandeenye yookiin ammoo hedduun isaanii dhalachuu akka hin dandeenye akka nama ho'isisuu akkasuma ammoo nama qirqirsu hin beeytan jedhee yaada jechuun isin ibsu osoo hin beeytanii hin tahine akka wanni kun jechuudha saffisaan waliin horreetti kan dhalate qofa balleessuuf jecha haala kanaan ni qulqulleeffannaa. Itti aansun ammootuyyuu wanni isin sirriitti beeytanii hubachuu qabdan carqii mataa keenya ho'aa fi bowwoon jiraate taananii fooxaa haa ta'u akkasuma ammootuyyuu fuunee jiifnee maal gochuu qabna funyaan keenyarra jechuudha. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdan funyaan keenyarra keennutu jira akkasuma ammootuyyuu kan mataa keenyarra kaa'annutu jira. Funyaan keenya keessa nu nyaate yoon ukkaamse fooxaa bishaan oowwaa keessa keenya hubadha sirriitti addaan baafadha. Bishaan oowwaa keessa keenya funyaan keenya gubbaa kaayannee funyaan keenya sun akka hin ukkaamamnee fi akka saffisaan banamu nu gargaara. Ammootuyyuu jechuudha ho'aa fi bowwoo sirriitti kan nutti bu'ee akkasuma qaamni keenya oowwu yoo ta'e carqii furdaa uffannee ciifnee fooxaa keenya bishaan keessa keenya bishaan qabbanaaya mataa keenya gubbaa bobaa keenya jala kaahachuu qabna jechuudha. Akkasuma ammootuyyuu wanni isin sirriitti hubachuu qabdan boraatii ciisicha keenya mataan gadi jedhuu qabu mataan ol jedhuu qaba. Yeroo qufaan nama qabu funyaan nama ukkaamsaa akkasuma ammootuyyuu mataa nama qaba. Sababa kanaaf jecha mataan keenya hanga takka yoo ol qabame akka hafuurri keenya kan gadi ukkaamamu yookiin ammootuyyuu wantoonni ukkaamsan kun gadi itti nun cinqinetti hanga takka kan gadi nuuf deebi'uudha. Ammas namoota tokko yeroo qufaan qabu baay'ee kan dhukkubu funyaan keessa kan gubu akkasuma immoo yoo hafuur ol baafatee gad deebi'u baay'ee jechuudha. Kan namni hunduyyuu ni beeytanii inni sun qufaa xiraatii jechuudha. Xiraa jechuun hasbaa wantoota tokko foolii isinitti dhahee funyaan keessan yoo simatee jedhee funyaan keessan akkasitti isin gubuu yoo isin hafuura ol fudhattanii gaddeeffattan isa sana ammootuyyuu akkaataan itti nu fayyadamuu qabnu funyaan keenya kana keessa baaziliinii yookiin ammootuyyuu viksii ni beeytan jedhee yaada. Viksii fi baaziliinii funyaan keessan keessa dibattanii booddee sanii ammootuyyuu bishaan ho'aa fuutanii minshifaa keessa keettanii funyaan keessan gubbaa sooftillee ni ta'a. Funyaan keessan gubbaa keettanii akka saffisaan funyaan keessan isinii banamuuf isin gargaara. San qofa osoo hin tahin yeroo hedduu bowwoo nu tahee gurra nu dhukkubsu
walumaa galatti lafee mataa kana mormaa ol guutuu kan nu qabudha. Isallee ofirraa hir'isuuf jecha ulachuutu jira. Akkamitti akka ulannullee tahee akkasuma ammoo ogeeyyiin fayyaallee wantoota hedduu dhugaatii fi akkasuma ammoo funyaan kennallee akkamitti akka ofirraa hir'ifnu kan isinii eeran yookiin kan isinii barreessanii. Garuu qorichi kun manuma keenya keessa teennee karaa salphaa tahee fi haala salphaa taheen haala kanaan fayyadamnee booddeessanii ammoo kan itti aansinu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdan dhugaatii OO'aa jechuudha. Fakkeenyaaf dhugaatii OO'aa waan barbaade haa ta'u shaayii diimtuu fakkeenyaaf cuunfaa loomii yoo cuunfitanii maankaa tokko waliin dhooytanii yoo dhuudanillee baay'ee bareedaadha jechuudha yoo xiqqaate. Itti aansuun ammoo wanni nu godhuu qabnu soogiddaa, shunkurtii, qullubbii walitti danfifnee absuudaallee itti goonee fooxaa kenna matarratti uffannee hurka isaa san ulanna jechuudha dirqama isa kana godhuuni. Itti aansuun ammoo wantoota owwaa dhugan akkana anallee ta'uu danda'a waan mana keessan keessaa qabdan qarafaa zinjibiilas ta'uu ni danda'a. San qofa osoo hin tahin nyaatolee mana keenya keessatti argaman bifa shoorbatiin akka kaarotii, ruuzaa akkasuma dinnichaa fi san malee sukkaar dinnichis jiraachuu danda'a. Isa kanallee haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya. Shunkurtii wantoota mana keenya keessaa qabnu walitti bifa shoorbatiin itti aansinee ammoo ganamaa fi galgala qullubbii adii jechuudha daa'imaa walitti maayinee karaa qullatti fudhachuu dandeenya. Qullubbii adiin faayidaa guddaa daa'ima wajjin kan qabdu namoonni coggaarraa qabdan galgalaa fi nyaata booda erga ciree keessan nyaattanii fayyadamuu ni dandeettani. Nyaanni yeroo qufaa tahee akkasuma ammoo qufaan 15 akkas ji'a nurra kan turu tahee nyaanni nu fayyadamuu qabnu nyaata pirootiinii baaqilaa, boloqqee akkasuma hataraa fi akkasuma shumburaa wantoota akkanaa wal makan fayyadamuu qabna. Akkasuma shoorban dirqama namoota naannaa keenya jiran yogguu qufaanu irraa of ittisuu akkasuma ammoo yeroo haxxifannullee irraa of ittisuu fooxaa fayyadamuu akkasuma sooftii ciqilee keenya irratti haxxifachuu ni dandeenya. Walumaa galatti qoricha ajaa'ibaa har'a kan sirriitti isin beekuu qabdan saffisaan bishaan sirriitti dhuguudha. Kokkeen namaa hin gogaa akkasuma ammoo afaan nama gogaa dheebuu keessan hin eegina. Hanga dheebadhuu hin jedhina wantoota OO'aa dhuguun akkasuma ammoo bishaan dhuguun waan akka shoorbaa, pirootiinii, viitaaminiin tolfame yookiin viitaaminii of keessaa qabu fayyadamaa isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yoo jabaatee jedhe shoorbaa haayisaa danfifattanii qullubbii fi zinjibiilatti gootanii akkasuma ammoo fayyadamuu hin dagatina. Qorsi mana yaalaa osoo hin tahin waan OO'aa yoo dhuyne jenne qufaan sirriidha nu OO'isaa nama OO'isaa qaama namaa nama dadhabsiisaa garuu ammoo nama qaxaxxeessaa jismiin namaa hin oowwaa. Isa kana hunda to'achuuf qorichoolee kana osoo mana yaalaa hin dhaqin fayyadamuu ni dandeenya. Immootu jechuudha fuula keenyatti bishaan hurka isaa qorichoota misinitti yoo dhabdanii jettan soogidda nyaata itti godhattan soogidda biyya keenyaa kana bishaan danfanna hixanii bishaan qofallee ulattan ni ta'a jechuudha. Daa'imas tahee guddaa yoo sirriitti qaxaxxeessee oowwaa bowwoo sirriitti kan itti buusu tahee qaama isaanii nama tokko jedhee kan hollachiisu jira jechuun baay'ee hamaadha. Namoonni hedduun hin beekane shunkurtii diimaa kana bakka lamatti gammurtanii yookiin irraa quncee isaa jechuun bifa geengoo taheen murtanii kaalsii wajjin luka keessan faana jalatti godhattan jechuudha. Hubadha shunkurtii diimaa kana yoo barbaadan daayitanii yoo barbaadan ammoo mummurtanii kaalsii wajjin luka keessanitti gootanii uffata furdaa uffattanii waan oowwaa yoo dhabdanii jettan shaayii dhuydanii haala kanaan shoorbaa haa ta'uu marattanii ciiftan. Hanga barbaade qaamni keessan osoo isin OO'ee narraa darbii uffata siin jedhee ofirraa darbuun qabdu ofirraa baasuun qabdu jechuun birriimsiilee ofirraa darbuun qabdu hin obsita jechuudha daqiiqaa muraasa. Akkasitti si jarjarsee si OO'isee eessumaan qilleensa argadha jettee obsitee yoo teette daqiiqaa muraasa booda ammootu ufumaan si qabbanaayee fuuraan sirra gogee nagahatti tartaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa shunkurtii diimaa kana mana keenya keessatti karaalee salaxaatiin akkasuma immoo yeroo qufaan nu qabee nyaata keessatti akkanatti illee yoo nyaatan hedduu faayidaa guddaa kan qabuu fi akkasuma dhibeelee hedduu kan nurraa qolachuu danda'udha. Kanaaf itti fayyadamaa shunkurtii kana namni faayidaa isaa hedduun beeku. Shunkurtiin fayyaaf baay'ee faayidaa guddaa qaba. Faayidaa ajaa'ibaa kana waa'ee isaa qofa yoo dubbadhee jedhee viidiyoo hin ifattanii dhageettanii hin xumurtanii qonceen isaa faayidaa qaba. Inni mataa isaatiif faayidaa qaba. Horaa bulaa nagaatti itti fayyadamaa isiniin.